تومسا كم جبت نجا فيا nagaa galata rabbii tole har'a tooppika addaa fiddee kan namni tokkollee hin qabateen dhufin yeroo duraatiif waltajjii bilisaa waa'ee amantii irratti marii bilisaa irratti naaf yeroo katiif galatoomii باي الفات eenyu jannata seenaa warra kiristaana moo waaqeffata moo islaama moo eenyu jannata seenaa akkas natti fakkaate gaafiin kee gaafiin sun ta duraati achi booda gaafii itti aantu bikkara dhaabbattee deebisturraa laaleetiin gaafii lamaa sadi si gaafadhe deeqaa shanan qabnu tana keessatti nama biraatiifis carraa qopheessina eenyu jannata seenamee sun irraa haa eegallu okay gaafii bareedaadha deebisaa tana kannuuf namni hundinuu yoo deebi'e kannummaa gaafii tanaaf eenyu jannata seenta yoo ta'e namni uumatti amane amantaatti amane kiristaana yoo ta'es musliima yoo ta'es waaqeffata yoo ta'e amantumaa itti amane san tanumaa jannata nama geessaa jee itti amana malee amantaa biraa jannata nama geessitii osoo beeku amantaa tana qabatee taa'uu hin danda'u. Kanaaf anamma akkasitti yaadan kan nu amantaa takka bakka bu'ee akka waliigalaatti amantaa kiristaanaas musliimaas hunda jiddu galee isaan laaleettiin jechuun irraa bilisa ta'e yaada kan. Kanaaf namni akka anamma irra guddaa ammas yaada warreen dura kannanillee ta'e obboleettii saniin deeggara ilaalcha kiyyaaf akkasii wal fakkaata nama waan gaarii dalage kiristaanaas ta'e musliimaas ta'e nama waan gaarii hojjeteetu waan gaarii ilaalcha gaarii namaaf qabu ilma namaatiif waan gaarii yaadu akka ofii irra jechuuf irra dhaabee waan akkasii hojjetuutu jannata seenaan jaa malee kanaaf namni amantii takka qabaatee tana qofa waaqee musliima qofa jannata seenaa kiristaanaa jannata seenaa ilaalcha akkas jiruunillee hin qabu garuu namni uumatti amane takkittumatti amane sanumaa jannata nama galche jeeti amana waan ta'eef akka ilaalcha namaa amantii san qabutti akkasuma ani garuu akkasiin jaa baay'ee bareeda gorsi irraa boodaa xumurri irraa boodaa yaanni irraa boodaa kannitni jira maaliif gaamman tana wanna akka bilisaatti takka ammoo akka nama lakki miila qiyyaasas kaa'ee achi kaayetis hin dubbadhu warroottan deebisaa tana deebisaniis bikkumarra dhaabbatan sun keessa dhaabbataniiti deebisanii tanaafin ani yaada obboleetiitti yaada deeggaraa yaada joo qabdu amma ka kiristaanaatis lakki anumaatu jannata seenaa yoo yesuus itti hin taane bakka biraatiin hin taatu ka islaamaatis lakki rabbiitu kana je'ee namu bikkuma dhaabbaturraa deebisaa sun itti amanee deebisaa jechuudha. Saniif wanna akka bilisaatti lakki namni ilmoo namaa tanuma qooytu daleedee jannata seenaa jettee nu deebiste waan ittiin goolabdu ni qabda yaadatti goolaba. yaada dabalataa guddaallee hin qabu akkasuma kalaasan sanumaan jechuu barbaada namni uuma gaarii yaadee uuma gaarii hojjetee ka jannata seenu rabbii beeka islaamaas ta'e kiristaanaas ta'e musliimaas ta'e garuu namni waan itti amanatti hojjechuuf mirga qaba sana hojii rabbiiti kun hin seenu kanaas seenaa sanii jee murteessu hojii rabbiitiin jaa malee kan amantaa qabaadhus tiyya qofaa taniin itti amane qofaa jannataa nama geessaa jee murtee kannuu hin danda'u ka murtee kannu rabbuma kanumaan jechuu barbaada waan naaf hirteef galata. Baay'ee ulfaadhu galatame obboleessa kee yaada bilchaata. Okay. Miiroo jette yaada ajaa'ibaati. Caaltuu laab